وبركاته. Har'a isinii dabarsuu barbaade miidiyaan addunyaa irratti dhiibbaa maalii fidaara? Sochii dhumti miidiyaa maal fakkaataa kan jedhu irratti hammata ergaa dabarsuu barbaade. Addunyaa irratti ilmi namaa bara durii lakkoofsi isaa xiqqoo waan tureef haala kanaan uummata bal'aa qunnamuun rakkisaa hin turre. Fakkeenyaaf amma uummanni addunyaa biliyoona 7 walakkaa irra jira. Bara 1855 irratti uummanni addunyaa biliyoona 1 ture. Uummanni Itoophiyaa ammoo waggaa 100 dura miliyoona 6 ture. Har'a miliyoona 109 bara sana miliyoona 6 ture. Miliyoona 6 qunnamuun akka hadhaatti hin rakkisu. Haala adda addaatiin uummanni addunyaa biliyoona 1 ture. Uummanni Itoophiyaa ammoo waggaa 100 dura miliyoona 6 ture. Har'a miliyoona 109 bara sana miliyoona 6 ture. Miliyoona 6 qunnamuun akka hadhaatti hin rakkisu. Haala adda addaatiin bulchaan adda addaa ganda keessas biyya keessas waan jiruuf karaa adda addaatiin ergaa walii dabarsaa qunnamuun hin danda'amu. Garuu bara sana miliyoona 6 ture. Miliyoona 6 akka hadhaatti hin rakkisu. Haala adda addaatiin bulchaan adda addaa ganda keessas biyya keessas waan jiruuf karaa adda addaatiin ergaa walii dabarsaa qunnamuun hin danda'amu. Garuu manni baay'ataa deemnaan bara 1929 waggaa 90 dura yeroo duraatiif televezyiiniin nu amma beeknu kun addunyaa irratti dhufe. Egaa waggaa 90tii nu waggaa 90 booda televezyiinii tokko banachuudhaaf wal geenyee amma waa isaa haasa'aa jirra jechuudha. Addunyaan eessa deemeeraa yoo ilaalle miidiyaan addunyaa irratti baay'achuu isaarraa kan ka'e biyya Ruusiyaa qofa televezyiinii 3,300 jira. 3,300. Lammaffaa kan jiru televezyiiniin 3,000 kan jiru biyya Chaayinaa keessa. Sadaffaa Awurooppaan walumatti guutuunsaa televezyiinii 2,700 qaba. Ameerikaallee yoo ilaalle 1,761 televezyiinii kanatu jira. Afrikaa keessaa Afrikaa kibbaa televezyiinii 556 qabdi. Biyyi Filisxeem illee televezyiinii 31 qabsoo sana keessatti haala sana keessa taa'aa televezyiinii 31 uummata ofiitiif bananii haala irra jiran hawaasa ofii haasofsiisuudhaaf yaaliin godhamaa jira jechuudha. Nuhoo akka hawaasa bal'aa musliimaatti akka hawaasa biyya kanaatti bakka kamiin jirraa kan jedhu of gaafanna jechuudha. Uummanni Filisxeem televezyiinii 31 qabsoo sana hedduutti jalaa cufamaa rukutamaa kunoo 31 ammas ittuma jira jechuudha. Nu immoo hawaasni bal'aan kun akka uummataatti uummata Itoophiyaa yoo ilaalle miliyoona 109 amma kan jiru estimationiin akka uummata musliimaatti immoo yoo ilaalle walakkaa uummata biyya kanaatti. Akka immoo uummata afaan keenya kana dhagahutti yoo ilaalle afaan addunyaarraa afaan 7,500 galmaahee jira. Baay'inni afaanii 7,500. Afaan 7,500 keessaa afaan Oromoo lakkoofsa 50ffaa irratti argama baay'ina uummataati. Afaan lakkoofsa 50ffaa irratti argamu kun miidiyaa ittiin uummata isaa qunnamu diinii isaa ittiin barsiifatu maal qaba jennee har'a wal gaafanna jechuudha. Miidiyaan karaa adda addaatiin uummanni yaada tokko akka inni qabaatu odeeffannoo gosa tokko akka qabaatu gochuu irratti bu'aa guddaa qaba. Slaayidii amma mul'ate irratti ulamaan tokko maal jedhanii bara Haile Sillaasee
soomni borqaba majalaati televiziiniidhaan nu himaa jennee kadhataa turre jedhan. Soomni borqabamaa guyyaa kana gadhiifama jedhanii namaa himuun har'a wamaa faayidaa waan hin qabne fakkaata nutti. Haa ta'u malee otuu miidiyaan hin jiraanne akkamitti tokko taanee sooma guyyaa tokko hiiknee guyyaa tokko qabnee hiikuu dandeenya jennee yoo aanne hin danda'amu. Waan addunyaan irra jirtu sakandiidhaan karaa televiziiniitiin, karaa sooshaal miidiyaatiin, karaa kallattii adda addaatiin ergaan waan nu qaqqabuuf addunyaa irratti wanni dhalate sakandiidhuma sanatti odeeffannoon nu bira qaqqaba. Miidiyaa horachuun yeroo ammaa filannoo miti. Jiraachuudhaaf of jiraachisuudhaaf miidiyaa qabaachuun waajiba. Bara Nabii Muusaa alayhi salaam qissaa tokko hundi keessanuu kan beektan jira. Nabii Muusaa alayhi salaam ummata 70,000tti lakkaa'amu fudhanii bokkaa dhabanii yeroo rakkatanu sana Rabbiin bokkaa kadhatanu Rabbiin bokkaa kennuufi dinnaan kadhaa bokkaa sanatti sababni isaa nama waggaa 40 Rabbi irratti zulmii wajjate jira. Gidduu keessan hamma namni kun isin keessaa bahutti bokkaa isiniin kennu jedhame. Manni namicha kana adda baafna jennaan yaa namicha waggaa 40 Rabbi irratti badii wajjate nu keessaa gabbahii jedhan. Nabii Muusaa maal jedhan asirratti ummata 70,000 akkamitti haasofsiisuu danda'a jedhan. Agartanii ummata 70,000 isuma isaan bira jiru akkamitti maayikiraafooniin har'a qabnu hin jirtu, reediyoon har'a jirtu hin jirtu, televiziiniin hin jiru. Akkamittan ummata 70,000 haasofsiisa jennaan Rabbiin maal jedhe alayka nidaa'u wa alayna albalaag. Waamuun sirra jira jara qaqqabsiisuun nurra jira jedha Rabbi. Har'as waamichi keenya kun ulamoonni keenya hedduun akkuma sila dubbatame hamiltan eega jalqabee ulamaa gara 200 Oromiyaa keessa jiran irra deemee sagantaa waraabeera. Ulamaan 200 ammatti yeroo ammatti jirutti dandeettii amma jirutti haala amma jirutti kan waraabamanii malee sichi ulamaa 10,000 lakkaa'aman baadiyyaa keessa ganda keessa kan jiran as baasuudhaaf deemaa jira. Ulamaan kun qara'aniiru, rakkataniiru, waa meeqa ta'aniiru, ilmi qabaataniiru. Da'awaa godhaaru karaa Rabbii irratti diinii barsiisaa jiru. Akkamitti beekumsa jaraa kana ummataan geenyaadha dubbiin. Kanarratti Rabbiin Nabii Muusaadhaani alayka nidaa'u wa alayna albalaag akkuma jedhetti ulamaan nidaa jaraatti fufu har'a warra asitti argamtan wa alayna albalaag jedhaati fudhaa kanaafan isin kana fide. Haalli kun maal inni bara sana Rabbii muujizaadhaan nama 70,000 dhageessise. Muujizaan baranaa immoo teknooloojiin dhufeera. Teknooloojiin gabaarra jira. Eega dhufe waggaa 90 teknooloojii kana fayyadamnee wa alayna albalaag nuti waan isin itti dhamaatan, waan itti qaraatan, waan itti rakkattan, waan isin bira jiru numatu ummata keenyaan gahaa akka jettanuudhaaf bakka kanatti wal argine. Haala addunyaa irratti jiru yoo ilaalle sooshaal miidiyaa qofallee xiqqaa kan nutti fakkaatu yoo ilaalle televiziiniin waggaa 90 jenneera. Sooshaal miidiyaan waggaa 15 illee hin geenye haala amma jirutti. Garuu addunyaa akkam sochoosaa jira yoo jenne waggaadhuma 4-3 dura dudubbeetti deebinee mootummaa ture maaltu sochoosee bakka jiru sana ummata akkanatti dammaqsa jennee yoo ilaalle sooshaal miidiyaatti bakka guddaa qaba. Sooshaal miidiyaa akka fakkeenyaa fudheetan kan isinii mul'isu sooshaal miidiyaa 12 gosa 12 hammam ummata sochoosaa jiru jenne yoo ilaalle tokkoffaa irratti kan argamu Facebookidha. Facebookiin nama biliyoona 2 miliyoona 230 akkaawuntii qaba. Irra deddeebii namni tokko 2-3 qabaachuu danda'a. Garuu guyyaa guyyaadhaan
yoo bichatte baatii tokkotti namni feesbuukii fayyadamu nama biliyoona tokkoof miliyoona 590 gahee jira. Addunyaarraa ummata biliyoona 7 walakkaarraa biliyoonni tokkoof miliyoona 590 feesbuukii fayyadamu. Lammaffaa irratti kan argamu WhatsAppin nama biliyoona tokkotu fayyadamaanii jira addunyaa irratti. Sadaffaa kan arginu Tencent kan jedhu kan biyya Chaayinaa irraa jalqabamee nama miliyoona 853 tu fayyadamaa jira. WeChat kan jedhu immoo yoo laallee nama miliyoona 697 fayyadamaa jira. Haala kanaan yoo laallu fakkeenya tokkoon isinii kaasa. Kubbaa miilaa kan taphatu Ronaldo nama hedduun beeka. Ronaldoon nama tokko garuu waan Ronaldoon Facebook irratti barreessu nama miliyoona 100